Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii biyya keenyattis, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroomaadhaan maqaan ishee ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii raajonni Waaqayyoo akkuma Aagoo fi Aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyoo waliin barannu fuula keessaniitiin gara mandara jirtuu deemaa jedha. Hunda dursaa baga torbee 8ffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Hoosaa'inaatiin isin gahee nu ga'e. Ayyaana kana kan eebbaa kan nageenyaa hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu. Akkasiraa fi heera mana kiristaanaatti torbeen 8ffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Hoosaa'inaa jedhameetu waamama. Hoosaa'inaa jechuun maal jechuudha? Guyyaa kana waa'ee eenyuutu baratamaa kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Naaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan. Hunduma keenyaaf gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf haa kennu. Egaa akkuma beekamu guyyaa kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gara Yerusaalemii yommuu inni garu faaruu inni faarfatamedha jechaadha. Hoosaa'inaa jechuun guyyaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gara Yerusaalemitti dhufu faarfatamedha. Hoosaa'inaa ilma Daawitiitiif maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni kan eebbifamedha jechuudhaan guyyaa kana kan faarfatamedha. Yerusaalem irraatii Yerusaalemitti dhiyeenya kan jirtu yookiin immoo dhiyaattee kan jirtu Dabra Zayit Beeta Faagee bakka jedhamtutti iddoo kana gaafa inni qaqqabu Hoosaa'inaa Ba'aariyaam, Hoosaa'inaa Ba'aariyaam, Hoosaa'inaa Ba'aariyaam maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni eebbifamaadha jechuudhaan guyyaa faarfatamedha. Yerusaalem magaalaa nageettii jechuu gaafa ta'u, Beeta Faagee gaafa jennu immoo magaalaa diigamtee jechuudha. Yookiin immoo mana balasii jedhamtii jedha. Abbooliin keenya magaalaa diigamte yookiin immoo karaa diigamte jechuudhaan hiikaniiru. Duuka bu'oota isaa 12 keessaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aa kana fuula keessaniitiin gara mandara jirtuu gara ganda jirtuutti deemaa ittiin jedhe. Ilmoo harree haadha waliitiin namni kan irra hin teenye qabaatii fidaa. Eenyumtillee yoo isin gaafate gooftaadhaaf barbaachisi jedhaa. Isaanis isiniif dhiisuu hiikkaatii naaf fidaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa inni itti dubbatedha. Ajajuma kana qabachuudhaan bartoonni gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos 12 keessaatii 2 isaanii gara mandara jirtuutti gaafa deeman ilmoo harree fi haadha ishee hidhamtee waliitiin ni argani. Yeroo kana abbaan qabeenyaa maaliif hiiktu? Maaliif fudhattu? Jedhee gaafa inni gaafatu gooftaadhaaf barbaachisti jechuudhaan harree kana hiikanii ilmoo harree waliitiin qabatanii dhufaniiru jedha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ergaan kun maal nu agarsiisa? Ergaa maalii qaba jennee gaafa ilaallu duuka bu'oonni gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos lallaba dubbii sagalee Waaqayyootiin kennaa fayyisuu isaaniitiin warra hidhamanii jiran
hiikanii gara fayyinaatti akka isaan fidan lubbuun seexanaatiin, lubbuun hafuura hamaatiin, hafuura garaagaraatiin qabamtee jirtu kun Waaqayyootiif akka isheen barbaachistu gaafa himudha. Kanaaf egaa tajaajila dhabuudhaan, barumsa dhabuudhaan, dubbii sagalee Waaqayyoo dhabuudhaan, tajaajiltoota dhabanii warra jiran hiikaatii wangeelaatiin naa fidaa. Lapheen isaanii seexanootaan kan hidhame, cubbuu hedduudhaan hidhamanii kan jiran, Gooftaan akka isaan hiikuu fi aangoon hiikamuus immoo isaanis akka kenname kanarraatii barachuun ni danda'ama. Tajaajilli duuka bu'ummaa warra hiikaman fakkeenya guyyaa har'aatiin gaafa ilaallu warra hidhamanii jiranii fi warra hiikamanii jiran fakkeenya fudhachuudhaan manni kiristaanaa ni barsiisti. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 gubbaa irratti dubbiin dubbatame tokko ni jira. Dubbiin kunis maal kan jedhudha jennee gaafa ilaallu, Gooftaan harrittii fi ilmoo irreerra akka taa'uuf duuka bu'oonni dugdaa harree sanarra ni afanii fi jechuudhaan qulqullichi Zakkaariyaas, raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 irratti seenaan dubbate ni jira. Guyyaa har'aa kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhaqaatii mandara agartan keessaati ilmoo harree hiikaatii naa fidaa isa jedhu gaafa ilaallu, dursee raajonni raajii raajanii waan turaniidhaaf ilmoo harree fi ilmottii irra taa'ee duuka bu'oonni immoo dugda ilmoo harree irra ni afanii fi cubbuu biyya lafaa kan balleessu, kan dhoksu laphee haaraa Iyyasuus Kiristoosidha waan ta'eedhaaf uffanni sodaa, uffanni qaanii namaa akkuma namaaf haguugu, badii garaagaraa irraatii kan deebistu, badii garaagaraa irraatii kan fayyistu yommuu jedhu uffata isaanii dugda harree irra afaniiru jedha. Egaa akkuma beekamu Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni isaaf haa ta'u, duumessaan deemuu danda'a, qilleensarra deemuu danda'a. Wanti isa dadhabsiisu tokko illee hin jiru. Maaliif harree filate? Mee harree gaafa jennu, harreen namoonni itti fayyadaman illee kabaja isaan harreef kennan itti fe'achuun alatti, itti fayyadamuun alatti gosa midhaanii keessaallee haftee isaa, gosa midhaanii keessaallee isa girdii isaa nuti jennutu laatamaafi. Namni kabaja addaa hin laatuuf bineensa manaa keessaati, beelada manaa keessa akka harreetti kan tuffatamuu fi kabaja kan dhabu hin jiru. Gooftaan keenya immoo galanni isaaf haa ta'u, warra tuffataman kabajuu, warra jibbaman jaalachuu, warra gadi of qabaman ol qabuutiin kan beekamu, warra tuffatamee jiru kabajuudhaaf Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuu isaa nu barsiisa. Egaa harreen kan tuffatamtedha. Mataa isaanii warra gadi qaban, hafuurri isaanii warra cabe, Waaqayyootiin ilaaluu akka danda'u, Waaqayyoon akka isaanii ilaaluu danda'u nu agarsiisa. Keessumaa raajii Isaayyaas boqonnaa 53, 23 fi Wangeela Maatewos boqonnaa 11, 29 fi Faaruu 50, 17, 18tti gaafa ilaallu, uummannis lapheen isaanii karaa isaan irratti afane. Atis immoo harreen irra teessu kun awwaarri daaraan tuquu hin qabu jechuudhaan mootichaatiif kan barbaachisu kabaja ibsanii fi tokkoffaa moototaa, lammaffaa moototaa boqonnaa 9:13 gubbaa irratti Hoosaa'inaa ilma Daawitiitiif Hoosaa'inaa Ba'aariyaam jechuudhaan faaruu faarfatan. Maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni kan kabajamedha. Egaa Hoosaa'inaa jechuun amma fayyisi yookiin immoo qoricha jechuudha. Hoosaa'inaa jechuun amma fayyisi
jechuudha. Faaruu Daawit keessatti yaa gooftaa amma fayyisi, yaa gooftaa amma fayyisi jechuudhaan faaruu 117 lakkoofsa 25 irratti isa taa'ee jiru nu hubachiisa. Baariyaam gaafa jedhamu bultoo Waaqayyoo kan ta'e samiirra kan jiru maqaa sana nu hubachiisa. Haa ta'u malee samiirra kan jiru, samiirra kan jiraatu, mootii samii kan ta'e qoricha ati nu fayyisi jechuudhaan faaruu yookiin immoo iyya guyyaa kana karaa isaan irratti isaan dhageessisanidha. Egaa jalqaba irratti bittaa harka Roomaanotaati nu fayyisi, iyya keenyas dhaga'i jechuudhaan yeroo sana warra jiran kan faarfatan kakuu moofaa keessatti bittaa harka Roomaaniitii nu fayyisi jechuudhaan yommuu sana iyya kana yookiin immoo sagalee kana faarfachaa turanii jedha. Inni lammaffaanii fi inni guddaan immoo du'a lubbuu fi du'a foonii irraati nu fayyisi jechuu isaanii ture jedha. Galata kana keessatti kan walitti qabame ilma Daawit kan jedhame, innis immoo Masiisa dhufu sana uummata fayyisuudha. Foon ilma dubree Maariyaam irraa qulqulleetti dubroo Maariyaam irraa dhalate addunyaa kana fayyisuuf kan dhufe isa sanas nu hubachiisa jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 23 fi boqonnaa 23 20 fi 22 irratti gaafa ilaallu asirraati isa kana ni arganna. Abbaan keenya Daawit mootummaan isaanii Daawitiitiif kan kenne abdii jecha isaa raawwachuu isaa nu agarsiisaa jedha. Mootummaan Israa'el mootummaa Waaqayyoo turte. Bittaa namoota hundumaa yookiin immoo hoogganaa namoota hundumaa kan ta'e Waaqayyoo waan ta'eedhaaf Saamu'eeliiti, Daawitiiti, Addaamii hanga Saamu'eelitti uummata kan gaggeessaa ture. Jecha abdii immoo yookiin immoo dhala jecha abdii keessatti Israa'eliin akka uummataatti mootii gaggeessaa kan ture Daawitiitiin nu hubachiisa jechaadha. Kanaaf egaa guyyaan kun torbeen 8ffaa suma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Hosaahinaa jedhameetu waamama. Hosaahinaan wangeelota mana kiristaanaa keenya arfan irratti iyyuu barraa'eetu jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 tokko hanga dhumaatti gaafa ilaallu, Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 hanga 3tti gaafa ilaallu, Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 gaafa ilaallu waa'een Hosaahinaa bal'inaatiin barraa'eetu ni arganna. Egaa guyyaa kana wangeelonni dubbataman yookiin immoo dubbifaman dhimma kana kan ilaallu yookiin immoo dhimma kana kan ilaallatudha. Keessumaa wangeelota arfan gaafa ilaallu Wangeela Maatiyoos, Yohaannis boqonnaa 12 tokko hanga 12tti, Luqaas 19 tokko hanga 11tti, Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20-29 kaasnee gaafa ilaallu, Wangeela Maarqos boqonnaa 46 kaasnee gaafa ilaallu, isaan kun hundumtiyyuu ayyaana Hosaahinaa torbee 8ffaa kan nu barsiisanii fi kan nu hubachiisan jechaadha. Keessumaati guyyaa kana daa'imman Yerusaalem keessatti argaman hundi isaanii iyyuu sagalee isaanii ol kaasanii faaruu guyyaa kana faarfatamuun Hosaahinaa ba'aariyaam maqaa Waaqayyootiin kan nuuf inni eebbifamaadha. Hosaahinaa jechuun amma fayyisii. Ba'aariyaam gaafa jedhu immoo teessoo Waaqayyoo samiirra kan nu hubachiisu gaafa ta'u, keessumaati faaruun daa'immanii, ayyaana daa'immanii jedhameetu ayyaanni kun ni dubbatama. Keessumaati daa'imman nutti iyyu nurraatii tasgabbeessi, ijoolleen iyyi ishii baay'ateera nurraatii callisiisi jedhanii gaafa namoonni haasa'an, ijoolleen kun dhagalateeffachuu baatan iyyuu
dhagaan Biitaaniyaa na galateeffata jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa itti inni dubbatedha. Guyyaa kana daa'imman gara malee waaqa isaanii uumaa isaanii guyyaa isaan itti faarfatanidha. Gooftaan keenyas kabaja ilmaan namaatiif jecha samiirraati bu'ee dugda harree irra taa'uun isaa kabaja ilmaan namaatiif inni qabu nu hubachiisa, nu barsiisa. Kanaatiif egaa torbeen 8ffaa Hoosaa'inaa jedhama. Guyyaa mootiin samii fi lafaa dugda harree irra taa'ee kabaja warra hin qabne kabajuudhaaf, warra salphatee jiru kabajuudhaaf, warra namoonni tuffatan immoo ulfeessuudhaaf guyyaa inni itti ilmoo harree irra taa'ee gara Yerusaalem guyyaa itti galee fi kabaja warra tuffatamee kabaja isaatiif immoo namoonni kan isaan agarsiisan. Namoonni hundumtuyyuu ba'anii kan isaan simatanidha. Guyyaa Hoosaa'inaa, Hoosaa'inaa ba'aariyaam maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni kan eebbifamedha jedhee yeroo inni dubbatu namoonni hunduu isa hordofanii jedha. Sanaatiin booda warreen Ayihudootaa biratti, tsaafti Fariisotaa warra jennu biratti kun gaddaa fi dhiphina guddaa ta'ee jedha. Uummanni hunduu isa hordofeera, homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii hinaaffaatiin ka'anii guyyaa isaan itti dubbatan. Uummanni hunduu isa duukaa bu'eera. Uummanni hunduu isa hordofeera, nuti homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii guyyaa isaan hordofan. Haa ta'u malee booda gorsa warra Ayihudootaatiin, gorsa namoota hin taaneetiin sanaan booda guyyaa 5 booda immoo maaltu ta'e kan jedhu barumsa keenya torbee dhukkubbii kana keessatti bal'inaatiin kan laallu ta'a. Torbeen jalqabaffaa maal jedhama? Torbeen itti aanu maal jedhama? Torbeewwan dhukkubbii kana keessatti immoo Hoosaa'inaatti aanee guyyoonni jiran torbee dhukkubbii jedhamaniitu barsiifamu. Kun immoo maal nu agarsiisa? Maalirraa hubanna kan jennu gaafa Hoosaa'inaa uummanni ba'eessa simate guyyaa 5 booda immoo akkamitti akka inni garagalee isarratti akka murteesse kan walitti laallu ta'a. Kan nu barsiiseef, kan nu gorse galanni ulfina teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Nagaatiin, jaalalaatiin, ayyaana du'aa ka'uu isaatiin, ayyaana ifa du'aa ka'uu isaatiin gooftaan keenya nu haa qaqqabsiisu. Barnoonni keenya itti fufaa.